Bo Qeenuqaa. Samaama. Sumaama jechuuti. Sumaama ilmoo salphanta. Shari'a Abdardaa. Qeenuqaa Shari'a Abdarri. Boo akkamitti Qeenuqaa akkami sumaama ilmoo salphiin jira. Khaalid Mooli. Abdardaa. Emaa ka. Wallaala bakka jiru fageenya bakka jiru. Isin maqaa saabaatiin walirra ibsitanii. Bari jirri kun saaboota. Koomti moo? Yaa saaboota har maqaa saabaati. Abdardaa faanis moo? Saabaadha. Qeenuqaa nama saabaadha? Wallaahi saabaadha. Ka hoggaa lol. Saabaadha. Abdardaa inumaa dhiisii yookaan Abdurrahmaan ilmoo fiifaa wajjin isaani. Khaalifaanis? Khaalid ilmoo waliin hin beektu booti. Way aan akkamittiin Abdardaa hin beekne hay. Innaa lillahi wa innaa ilayhi. Walleenis rasuulaa hin beektan. Rasuula ni beekne. Rasuulaa fi Muhammad maal walii ta'an? Abbaan moo? Hay. Laal. Rasuulli jechuun ka gara uummataatti ergame jechuudha. Muhammad jechuun maqaasaa ka dhalootaati. Saniif abbaa ilmoo miti jechuudha. Abbaa ilmoo miti. Nabiyyiin maal isaa ta'a? Nabiyyiin ergaadha jaamuusaati. Nabiyyi ergaadha jaamuusaa agarsiisaa jechuudha. Akkasitti jarri maqa malee tokkuma isaan. Baran duraan akkamii seeraal? Rasuula abbaan seejii. Muhammad ilmoon see. Akkasumatti ammaa nabiyyi adeeraan see. Haa ta'u akkasuma beektaa? Waa'ee Abdardaa kana mee akkamittiin baraddaa amma? Laal amma zabana ammaa barnoonni afaan hundaan yoo Amaariffaa beektes, Ingiliffaa beektus, afaan Oromoo beektus, Arabii beektus gabaa keessa guutuu kitaabni bartee dubbisuu qabda. San gubbaan ulamaa'iin hedduutu waa'ee kanaa irratti ibsa bal'aa godhee jira. Maaliiti qilleensaan ala jirtaas? Waa'ee Abdardaa kana maqmalaaleetiin arraba si fakkaate. Arraba na fakkaatee bakka seenaa Abdardaa. Asii kunis hoggaa duba rasuulaa fi Muhammad nama tokko jiru antana dhibde gaaf tokko labsatti qollee gooneetuma jirra na fakkaatti. Walleenuu biyya tana dubbiin saniis hin geenye akka jennee turre. Nabiyyicha isaanii wallaalte ijoolleeni seenaa isaa bareedduu barachuu dhabuuni naman taane jalaa deemuudha jirani namatti garsiisuus yoomuu harkatani hadaraa warri waa beeytani ijoolleenu barsiisaa seenaa nabizeeni barsiisaa akkaanii siiraa rasuulallah sallallahu alaa afdali khalqillaa dhageessanii beeytanii? Maal Abdallee Halqallaa jechuun maal jechuudha? Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Nagee haraamanii irratti haa jiraatu caalaa hambiyootaa irratti jechuudha. Tiham kafijtanii dinuman si bantu rabbiitu si faarsee tuqamuu hin taatu yaa caalaa hambiyaa tuqamuu hin taatu qasiin tuqa jiru abbaa fedhe taatu isatti haa buutu rabbi biraa balaan sallallahu alaa afdali khalqillaa. Duuba kan isaa kana seenaa isaan beeknu gisee keessa ta'u balaan itti buutu kan isaa kana seenaa isaan beeknu akkamta? Ibiddaan jiruma duniyaa tanarra gubata. Osoo hin duuni? Osoo hin duuni. Yoo barate hoo? Laalamma ijoollee teenyoonniin isinii dhaabu. Jirri amma isin reefu lakkooytan kun saaboota. Saabaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadii seenaa isaa baraa. Jirri sanis shariikan Nabi Muhammadii warra isaa wajjin diin tumse. Akka Abubakrii faa, Umar faa, Abu Dardaa faa, Qeenuqaa faa, Khaalid ilmoo Waliid faa, Sumaamaa ilmoo Usaal faa, Ikrimaa ilmoo Abii Jahl faa hedduudha saabaan. Way wallaalummaa saahiba rasuula keenyaatiin nama biraasee. Arrabooda dubbiin tun maqaa saabaa wallaaluu nafuu hin qabdu? Ni qabdi. Hafuu qabdi kanaafuu gara barnoota dachaanis ninjaa diraamaa saabaa rasuulaa wallaaluun maal akka isiin qabdu kutaa itti aanu irratti hanga walitti deebinutti turtii gaarii.